أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتابة رياض الصالحين سنة الرجرة. كتاب رياض الصالحين الراح باب توبة حديث لما فا أكا كتابات حديث دبدم مفرج الراجج. Kanaafuu waa'ee tawbaa keessa jirra. وعن أبي سعيد الرأوديفني سعد بن مالك بن سنان الخضري، مكان إسا سعد بن مالك بن سنان الخضري رضي الله عنه. ربي إسرها جالته إسرى أوديفمي إسرى نفقبا فمي حديثني عن النبي صلى الله عليه وسلم. إرجما ربي الرأوديفمي قال إرجما ربي داني جري كان نتهي في من كان قبلكم والرئيسين درت تهي كيست نتهي رجل قربا تقوت تهي مكان سادا ضعضع نما جدامو جدام مكان سادا. كان نتهي في من كان قبلكم والرئيسين درت تهن كيست نتهي رجل قربا تقو مكان سادا بعدا نما جدامو تهي قتل كنجيسه 99 نفسا لبوه تغلتمي في سجل كنجيسه إلى ثم رت كرات لا ثم كرا دين ما دين نما سجلتمي لبو سجلتمي سجل باسه. فسألني قافتي أنا عالمي أهل العلم الربيك وردك آل علمي أو أهل الأرض وردك راني قافتي الربيك وردك راني قافتي إن يتو الربيك وردك كان رايابو مالف جنان كرا إيمانا كان تتأفبو. Maaliif yeroo nama ajjeesu sana keessatti wanjaloo ajjeese imaanni isaadhaa darree yoo taate illee har'a rabbiin imaana isaaf dabalee jira. Ka'ee toobachuu barbaadee wanjalli googaa isa guddaa akkanaati abbaan of beekuun bareeda. Irra beekaa warra dachiidhaa eenyu jechuurraa gaafate. Fadulla ni qajeelfame alaa raahibin raahibticha tokko. Raahiba jechuun nama rabbiin gabbaru wahii irratti qajeelfame. Achi jira namni akkaan rabbiin gabbaru jedhamee itti ergame. Kitaaba qalamaan irra deemeef nama baay'eetu dhaggeeffachuu jira waan ta'eef. Fa'ataahu raahibticha sanatti namticha rabbiin gabbaru sanatti dhufe gurbaan. Faqaala ni jedhe qalamaan irra deeme abbaan kitaaba irraa qabdu. Innahu bar shaaniin dubbiin qatala 99 nafsan namni wahii lubbuu 99 ajjeese fahallahu min tawba. Namtichi akkanaa kun toobaan isaaf ni jira. Namni lubbuu 99 ajjeese toobaan isaaf ni jira jechuu gaafate. Faqaala ni jedhe rahmaa qalamaan irra deeme bira jirtu. Fahallahu min tawba toobaan isaaf ni jira jedhee gaafannaan faqaala ni jedhe la lakkii jedheen. Maaliif jennaan zanni dhumaan irratti qajeelfame malee warri irra beekaa warra dachiidhaa isaa miti. Inni kun raahibticha rawaa irratti qajeelfame malee irra beekaa warra dachiitii miti jechuudha. Sirii galee namtichi raahibee namtichi inni irratti qajeelchuu jiru kuni irra beekaa warra dachiitii miti. Nama rabbiin gabbaru wahii irratti qajeelfame. Inni immoo irra beekaa warra dachii irraa gaafate. Maaliif dhaquus hin danda'a. Namni lubbuu 99 ajjeese naan jabaadha dhaquus hin danda'a. Fa'ataa osatti dhufee faqaala ni jedhe innahu bardubbiin namni wayii qatala 99 nafsan lubbuu 99 ajjeese fahallahu min tawba toobaan isaaf ni jira. Yoo toobate toobaan isaanii qeebalama. Faqaala ni jedhe namtichi la yaaboo dubbiin akkasii miti dubbiin jajjabdu. Lakkii jedheen toobaan isaaf hin jiru jedheen ati lubbuma 99 lubbuu ilma namaa lubbuu 99 ajjeeseetuma toobaa gara rahmata rabbii qajeelaa jechuu isaatii baata.
wallaalumni akkana nama godha jechuudha. Maaliif jennaan sababa wallaalumni isaa maal godhee lubbuu isaallee akka halaaku godhe. فقتله أما سماه أجيسه فكمل به 100 نبا إسان قوته ما أنت سأجيسو جرا ولا لما ساتو إسا أجيسو جرا وفي ساتي فوجد بيكار جدي تركينان لكي توبان سيفنجرو جي يا نتوركين باسيرا دفع والبافر داغ يلا دفع كتاب والباس دفع أكسبتي فقتله إساني أجيسه فكمل به 100 إسمان نبا قوته جيجو ثم سأل إيغانا نغافتمي أن أهل ثم سأل إيغانا أمس دبريتو مغافته غافته أن أعلم أهل الأرض الربيك وردك الرحم بس غافته أما سنديفني قربان maaliif namtichi sun silaa fakkeenyaaf raahibtichi namni durarratti irratti qajeelfame kuni silaa maal ta'uu qaba hin beeku jechuu qaba amma rakkinni baay'een achirraas ta'ee hammas yeroo amma keessa jiru kanas ta'ee wanni namni baay'een itti rakkachuu jiru maali waan hin beekne tokko hin beeku jechuu dhabuudha. Sheekummaan ustaazummaa wanni akkas nama godhuu jirtu maal yookaan barattoota koo yookaan darasaa koo yookaan imaamummaa kootu narraa intinii qannasti damoosa koo narraa qannasti yookaan waan kana wallaale. Isa kana jechuudha. Kanatu nama rakkise jechuudha. Silaa hin beeku jechuudha qaba ture jechuudha. Summa sa'ala eegana ammas ni gaafate an a'lami ahli al-ardi irra beeka warra dachii irraa ni gaafate fadulla ni qajeelfame alaa rajulin caalimin gubbaa caalima wahii irratti ni qajeelfame faqaala ni jedhe innahu bar inni jedhe qatala 100 nafsin lubbuu 100 ajjeesse namni fahallahu min tawba toobaan isaa ni jira yoo gama rabbii deebi'e rabbiin irraa toobaa isaa irraa ni qeebala faqaala na'am jedheen beekaan kun dawaa namaa ta'a jechuudha dawaa namaa ta'a silaa 100 ta'uu deemaniinis rabbi isa baase rahmata rabbiitiin sababaadhaa beekumsi isaas isa baase maaliif yeroo baay'ee namni beekumsa qabu namni mala qabu ni baha jechuudha. قال نعم فقال نجد نعم نجد جدين ومن يحول بينه وبين التوبة يتقرر جدين يدو إساتي في يدو توبة يقرر توبة نان ترى من ربي بل دوان تأفي يتقرر يدو إساتي يدو توبة يتقرر يدو إساتي في يدو توبة لا يتقرر أجتشو آية وبين التوبة يدو توبة لا eenyutu dhorkaa jechuu amma ayanni kun hadiisni maal jechuudha kennu jira suutan isin yoo kanuma tokko qarana hadiisa lubbuu namaa beekaatuma ajjeese bara wallaalumaanis miti kan inni ajjeese beekaatuma ajjeese amma dubbiin wal qabda asitti beekaa ajjeese yoo beekaa ajjeese sababni isaadha toobaan irraa qeebalama jechuu jira laakiin ayanni immoo namni mu'mina beekaa ajjeesee jazaan isaa jahannama khaalidan fiihaa jedhe amma as keessatti ulamaa'iin akkatti dubbatan akkaataa walitti araarsan أن القاتل أمد المؤمن عرض له توبة وما عليه جمهور آياني براهمس kan jaruma kana lamaanuu walitti araarsu jira hadiisa kanaa fi qur'aana san suni maali waa'ee lubbuu ajjeesuu waa'ee kana hojjetu hunda isaa dubbataa ka'ee illaa man taaba wa aamana wa amila saalihanii jedhe nama toobatee hojii gaarii hojjetee gama rabbii deebi'e malee jara akkasii rabbiin immoo
sayyi'aata isaanii hamtuutti rabbiin jijjiiree jechuudha. Kanaafuu as keessatti hammasii dubbiin akki godhamu namticha kuni shari'aa isaanii keessatti yoo ta'ellee tahuutu mala shari'aa isaanii keessatti kun keenya keessatti immoo garuu namni lubbuu namaa ajjeesee ajjeefamuu yookaan gumaa kaffaluu kanatu irra jiraataa jechuudha. انطلق إلى أرض كذا وكذا. Kanaafuu toobaan kee namni yedduu keetii yedduu toobaa gaara dunjiru deemii gara dachii akkanaa biyya akkanaa deemii achi deemii jedheen qajeelchuu jira. Fa'inna bihaa unaasan bakka sana biyyattii sanaa ummata tokko jira yacbuduuna allaha kan rabbiin gabbaran fa'budillaha macahum isaanii wajjin gabbar. Rabbiin toobaa sirraa deebi'a ati gara rabbii toobbadhuuti laakiin asin taa'iniiti biyyattii badduugan biyya akkasii ummata rabbiin gabbaru sanatu jirani achi dhaqii jedheen. Walaa tarjii ilaa ardik kama biyyattii keetii kana hin deebi'in fa'innaha ardu suu isiin dachii hamtuudha waan taateef. Fanxalaqanii deeme gurbaan hattaa idaa nasafa tariiqa amma waggaa karaa walqixxaa gahe. حتى إذا نصف أما وقاني في والكتس ولا كيس الطريق كرا أتاه الموت دوت تلفت بين ججب دولا مكا جيجي قطو تتباية تجرا أتاه الموت إذا نما أنغنا أجيس نما بربادي نما توبا غافت فتوى ديمي جده دوت تلفت كرا ديمو جر دبين الكاميرا اختصمت فيه سكيستي والمقوتن ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة تاتي وملائكة العذاب ملائكة العذاب هذا سلمان فوجود فانقالا يرو فوجود فانقال نمني كن غافا دوي كالرحمة تاتي كان عذاب جرامتي دفن. فقالت ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة تاني جد جاء تائبا لكي إيسي أنا تفور أنا تتكون ندفه تائبا توبتها حالتين غير ربي دي بيها حالتين نفه مقبلا بقلبه إلى الله تعالى قلبي إساتين غير ربي ألتئتها أسغر غلا حالتين نفه يسي جرين أنا تفرتي بالبو إسادا. وقالت ملائكة العذاب أمو ملائكان عذابان جد يا الله إنه إني لم يعمل هندرا نبر بنا كتير تمتي خيرا قط خيري قط تكاو خيري إنه الجنة بدو مبلسا لبما إلمنا ما تتبع جرا. فأتاهم إسان التنين في ملك ملائكان تكو جبريل جدا في صورة آدمي سورة إلمنا ما كيسة التلوفي فجعلوه إساني قدان بينهم يدو إسانيتي أي حكما مرتسا قدان مرتسا قدان يدو إسانيتي. فقال نجد مرتسا قداني نانا الرقا مرتسي جداني نمتج جنان قيسو جمدا قياسا جدين ما بين الأرضين وان يدو دتي لماني بكن الراديمارو بكن التديمارو يدو لمان كنا قياسا جدين جمتا جمدا جدين. فإلى أيتهما إسال لمان الرا جرى إسال لمان الرا كان النتي أدنى إهو فهو إني له إسير أفتحال يوني في فكين يبدأ تيسي جرى دي مارو سنات إهو تأي الرحمة تاتي أجت دي هذير يوم موكر الرا دي مارو كانت دي هو تأي هو أما اللي دبين أكو ما كجرت كان جتشو مرتي سجر. فقاسوا نجي ميدان فوجدوه إساني أرغن أدنى ديو إلى الأرض التي أراد غردتي إسي ديمو في إسانت ديو حالتين إسا أرغن. فقبضته أكدي زدي فلت ديمت ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة على لب سافوت ديمت متفق عليه حديث الرولي قلما. وفي رواية بخاري أديس كيستي في الصحيح صحيح كيستي رواية بخاري أديس كيستي فكان بر إنني تأي إلى القرية الصالحة
gandattii saalihaa taate bareedduu taate sanaatti aqraba dhihoo ta'e bishibrin taakkuma tokkoon la rahmata rabbii rahmata rabbii فجعل نقدم من أهلها آلي دجتي سنرى قدم وفي رواية أقسم رواية بخاري مسلم أديسا كيست في الصحيح صحيح كيست فأوحى الله تعالى رب أنت إبيس إلى هذه قردجتي إني إرادي مارو سنا دجتي فساد سناتي بيس أن تباعدي أدى فقهد جدين مالف أجج ربي تقا تأي جنان متى ووجي الرحمن وإلى هذه قرد جتي بريدو كانت مو أن تقربي ولتدي أحد جدين سبحان الله وقال نجد مرتسانسون جبريل إيسو قياسا ما بينهما ويدو يسلماني فقاسوا وكست قياسني فوجدوه إذن يرغن إلى هذه قرد جتي رحمة سنتي أقرب له بشبرين تاكو تكوني فغفر له وكست سافرارمي وفي رواية أكسم مو روايات وكت قباسة وكت مو فناء ني borore yookaahuu ni shorroqe yookaahuu ni gangalate bisadrihi qoma isaatiin ni siqe nahwaha gara dachitti isii rahmataa sanitti achi siqe jechuudha. Kanaafuu isa kanagaa maaltu qaqqabee rahmata rabbiitu isa qaqqabe jechuudha. Rahmata rabbii rahmanni rabbiidha bal'aadha jechuudha. Subhaanallah. Kanaaf baaba toobaa keessa jirraa hangam wanjalli kee baay'atu hangam diliin kee bal'atu rabbiin inuma siif araarama jechuudha. Nama 100 ajjeesee zulmiidhaan toobaa gama rabbii deebi'ee kanaafu rabbiin toobaa isaa isarraa qeebalee akkasuma rahmanni rabbiidhaa dallansuu isaarraa bal'aadha. Maaliif isumanni kana hunda ajjeesee jiru isa kaanis isa rabbii gabbaru gabricha isaa ajjeesee jiru kana hunda isaatu maal godhee yaa rabbii kiyya gara kee toobaa deebi'ee niyyateera achi ka'ee jennaan yaadachi ittiin anaati addaa fagaadhu ati immoo walitti dhiyaadhu jedhee rahmata isaatiin qaqqabe jechuudha. Kanaafuu toobaa gara rabbii deebinaan wanjalli kee hanga fedhe haa ta'uu qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim jedhi yaa nabi Muhammad yaa warreen daangaa dabartan lubbuu isaanii irratti rahmata rabbii irraa garaa muratinaa rabbiin yaghfiru dhunuuba jamiicaa wanjala hunda isaatu ni araaramaa jedha. Kanaafuu ربي وانجل كينيا هندا ربي نفعليسو نستغفر الله ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.